Amen. 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 Hallelujah. Bulesina galchi jettu yeroo kana jalqabee maqaa Yesuus Kiristoosiin rakkoo keetti bala kan kennu jireenya keetiif deebii kan kennu hidhaa kee kan hiiku jireenya jalqaa kan mi'eessu maqaa Yesuusiin sagalee Waaqayyoo kenneera. Ergama jireenya hidhaa jireenya kee irra jiru kan sirraa hiiku wanta sirraa lafaan dha'u jireenya sirraa kan mi'eessu maqaa Yesuus Kiristoos kenneera. Ergama jireenya kee hiiku ofirratti ergama jireenya kee. Amen. Hallelujah. Amen. Seenaa qaban jiru kana. Wayye. Spiritual dimensioniin tokko utuu ta'uun argaa. Jireenyi hafuuraa kee utuu inni completely jijjiiramuun argaa. Amen. Hallelujah. Amen. Eewwish profaayilii kee achatti ilaalu. Bubbee guddaa obomboleetti isa jedhamu guddaa baay'ee ramdamuun argaa. Maayini obomboleettiin kurelee afur qulqulluu gaafa afurri qulqulluuni jireenya fuula nama kanaan awwaala keessaa baasanaan jedha gooftaan. Hallelujah. Amen. Amen. Waan salphaan lallabame miti ilaalan lallabame. Waan salphaan. Waaqayyo jireenya hafuuraa keessan si fayyisa jedhiin seenaadhaan naan jedha Yesuus. Amen. Amen. Abeet. Kan caalu argatte bara. Kan caalu. Yes. Amen. Amen. Shakatura abawasi Hallelujah, Jesus. Amen. Waaqayyo dimension spiritual dimension jireenya keetii keessa argata. Amen. Hata'uuf maqaa Yesuus. Amen. Hallelujah. Mata kata ya. Amen. Saya maqaa Yesuus. Amen. Hata'uuf maqaa Yesuus. Amen. Namni harka namaan kassarte kisaaraa irra kan jiru. Kisaaraa maallaqaa irra kan jiru. Yeroo kana jalqabee maqaa Yesuus kana sirraa cabse. Amen. Maallaqa nyaatamte namni maallaqa sirraa nyaate. Nama maallaqa sirraa nyaate. Harka namaa nyaatamte. Yeroo kana jalqabee qarriffaa diinaa sirraa cabseera yeroo kana. Amen. Kisaaraa sirraa. Wanti sirraa badii argameera. Amen. Ergaa sadhumaa moobaayiliin koo baatirii lo'uunaan jedhee jira. Ergaa sadhumaa namoonni akkas jedhaa barreessaa warri dubbattan ofirratti dubbadhaa. Ergaa sadhumaa akkas jedhaa barreessaa. Karaan argameera barreessaa. Karaan argameera. Yesuus Kiristoos. Namni naa kadhachuu didan jedhu gastii irra kan turtan karaan argameera. Amen. Baasira kan barreessu hin beeku. Barreeffama na jalaa qabee jira. Karaan argameera maqaa Yesuus. Karaan argameera. Bageetaa Yesuus Kiristoos. Karaan argameera. Amen. Karaan argameera. Maqaa Yesuus. Karaan argameera. Amen. Karaan argameera. Amen. Hallelujah. Amen. Naqabee jira baasira akkatti barreessu hin dhabe. Ta'eera nama Waaqayyo. Amen. Naa ta'eera bageetaa Yesuus. Amma dubbadhu kanarratti karaan argameera. Amen. Namni kam rakkoo gaa'ilaa kan qabu
rakkoo dinagdee kan qabdu, rakkoo hafuuraa kan qabdu, rakkoo tajaajilaa kan qabdu. In any direction, in any direction, in any direction, Jesus. in any direction, your door is open. Your door is open. Your door is open. Your door is open. Amen. Yes. Amen. 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 I receive the Jesus Christus. Amen. 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 Kan jedhe sagalee kana namoonni hundumtuu nagaami yeroo hundumaan jedhutti elaa diinni kee jedhama caafni karaa tokko sitti dhufa karaa meeqa si baqata Karaa torba. karaa torba maal si godha Si baqata. Sibakata. karaa meeqa dhufe karaa tokko Karaa tokko. Karato. karaa meeqa baqata Karaa torba si baqata jedha. karaa torba gaafa baqatu balbala banamee waa mitiire balbala banamee Yeah. balballi torba siif banameera. Amen. 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 Baqate sun deebi'ee banameera maqaa Yesuus. Amen. Amen. Karaan ni si baqate sanarra banaadha karaan banaadha karaan. Amen. Maqaa Yesuusin naa banameera bayyeessus. Amen. Haleluuyaa. Eebbifamtaniittu ayyaanni fi araarri Waaqayyoo jireenya keessanii wajjin haa ta'u. Yoo yeroo adwaadhee nan deebi'a. Moobaayiliin kiyya chaarjii fixeera. Gooftaan koo sinaa eebbisu. Wal eebbisaa. Wal eebbisaa. Wow. 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 Pastor dhugaa Waaqayyo si gooftaan Pastor lamaan keessan Waaqayyo bara baraan isin haa eebbisu. Waaqayyo sinaa eebbisu bara keessan Eebbifamaa, eebba dacha. Pastor ayyaanni Waaqayyoo kana caalaatti dibanni Waaqayyoo barsiifni Waaqayyoo kadhannaan humnaan kana caalaatti isinirraa fagoo dhiyoo irratti argamu. Baay'ee eebbifamne baay'ee nuu kadhatan Waaqayyo karaa keessanii baay'ee na qabaa jira baay'inni namoota irra jiranillee argaan jiru komentii na jalaa dhossee jira akkatti barreessu illee dhabee ulfaataa dhugaa baay'ee eebbifamaa Waaqayyo namoota baay'ee eebbiseera baay'een boqodeen laphee koo natti dhaga'ama akka kadhannaa kanaan lallaba kanaan dhaloonni kun fayyaa turanii natti dhaga'amaa ture. Gaafa natti dhaga'amu immoo dhalootatu hiikamaa dhalootatu bilisa ba'a. Ulfaataa Waaqayyo sinaa eebbisu hunduma keessanillee kadhannaa kana teessanii kan dhaggeeffachaa turtan fudhachaa kan turtan irra kan jirtan jala kan jirtan ammallee dabalaati paasterii lodhaafaa eebbisa ammayyuu dabalaati dhugaa jalatti barmeessaa eebbisa. Pastor Dolaafaa akkasuma hojjeta wangeelaa kidaanuufaa nama faarfannaadhaan illee nuu saaqe Waaqayyo bara jireenya keessanaa eebbisu eebbifamaa hin qabamina darbaa deema barriif jireenya keessanaa eebbifamu karaa hundumaa foonii hafuuratti eebbifamu cabsaa ba'aa ibsaa gaararraa tahaa bahaa mul'adhaa soogidda biyya lafaa tahaa addunyaa hadhoofte kana mi'eessa hiixadhaa qabadhaa aggaamaa fudhadhaa hojjedhaa milkaa'aa lafa yaaddan ga'a Waaqayyo kallattii hundumaan isinaa eebbisu. Har'a tajaajiltanii har'a kadhattanii har'a faarfattanii warra dhaabbatu otoo hin taane warra kakuu harkatti qabatu Waaqayyo isin haa taasisu. Ufii keessan ceetanii haftu otoo hin taane ce'aa ceesisaa darbaa dabarsaa tarkaanfadhaatu dhalootaaf tarkaanfannoo ta'a. Wangeelaaf miila ta'a dhalootaaf eebba ta'a. Kallattii hundumaan Waaqayyo isin haa eebbisu. Dhaloonni sagalee Waaqayyo dhaggeeffachaa ooltan. Yeroo baay'ee dhaggeeffattan yoo ta'e yeroo baay'ee isinitti dubbatame yoo ta'e yeroon kun yerootti dhaggeessanii dhageessu duwwaa taatan otoo ta'utu hin taane isin keessatti ija haa godhatu isin keessatti haa jabaatu. Akkuma gooftaa Yesuus fakkeenya fudhatee barsiise namichi sanyii gara wangeelaatti isin keessu garuu paaster dhiifama namichi sanyii facaasu tokko gooftaa Yesuustu fakkeenya fudhatee barsiise Maarqos keessatti Maarqos boqonnaa 4 keessatti dhaqxanii argattu iddoo baay'ee jira namicha fakkeenya fudhatee barsiise sana. Akkamittiin akka fudhate isinitti himuu isin hin barbaachisu garuu sanyiin sun iddoo 4 buute kaan karaarra bu'e simbirroota seexanaaf funaannatee nyaate kaan qoraattii keessa bu'ee qoraattii hudhee hambise kaan immoo dhagaarra bu'ee argamee madhabame kaan garuu biyyoo bareedaarra bu'ee ija gaarii godhate warra ija gaarii godhatu Waaqayyo isin haa taasisu kallattii hundumaan eebbifama Waaqayyo isin haa eebbisu ulfaadhaa. Boonsitu eebbifama. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu.
eebbifamii waaqessaati. Wangeelaawwi kidaanii yeroo darbe sin barbaadan jettanii jalatti gaafa liximoo neetworkiin na dhibee wangeelaawwi. Maal jettee ee'uudha? Ana seenaa. Yoomidhaan hojii yaadadhu boo. Tureera jalatti barbaadeettanii. Nu biraa halkan ture gaafa lixu. Eebbifamaa neetworkiin keessan gaafa. Hafuuraan yoo ta'e guyyaa sana hafuuraan dubbatan yoo ta'e yeroo itti dhufu malee rakkisaadha. Maal irraanfadheera dhugaa? Anis kanaaf jedhee nama. Irraanfadheera gaadhoo. Eebbifamaa halkan gaaris. Oh sorry guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Eebbifamaa dhugaa gooftaan koo isin haa eebbisu. Baay'ee eebbifamaa baay'ee si jaallannaa. Baay'ee eebbifamaa.